Akkuma dura isinitti himee amma maal goona mallattoo ampuulii yookaan immoo jala kanarraa mallattoo kana tuqnee profaayilii keenya keessanii seenna jechuudha. Profaayilii keenya keessaa erga haala kanaan seenneen booda inni nuti gochuu qabnu amma galmaa'uudha waan ta'eef bakka kanarraa out kan jedhu jira. Bakka kanarraa out yookaan immoo AUTH kan jedhu kana jechuudha. Isanii tuqna. Yeroo isaa haala kanaan tuqne akkaataa kanaan nu bana. Sana booda maal goona bakka kanarraa dhufne face authentication kan jedhu kana go jennaan jechuudha. Isa kana go jennaan jechuudha. Bakka kanarraa dhufne go jennaan. Erga haala kanaan tuqneen booda jala kanarraa upload photo kan jedhu kana suuraa galchina. Suuraan nuti galchinu wanti isin dogoggoruu hin qabne suuraan nuti galchinu tokkoffaa suuraa edit ta'e ta'uu hin qabu. Menensarii yookaan immoo fuullee ijaa godhachuu hin qabnu. Akkasumas immoo editii kan ta'e filtarii kan qabu suuraa akkasii ta'uu hin qabu. Yoo suuraa normaaliin qabdan ta'e amma fuula keessan fuulduratti mul'achuu qaba. Suuraa haaraa kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Suuraa haaraa kaatanii irra galfachuu ni dandeessu. Suuraa keenya galchuudhaaf amma upload photos kan yourself kan jedhu kana tuqne keessanii seenna. Isa kana tuqne keessanii seenna. Sana booda haala kanaan suuraa keenya irra galfanna jechuudha. Suuraa keenya irra galfanna. Erga suuraa keenya irra galfanneen booda maal goona? Jala kanarra dhufnee start to certificate kan jedhu tuqnee galfanna jechuudha. Suuraa akkuma isinitti suuraa editing ta'ee ta'uu qaba. Suuraa sana immoo yookaan immoo ammuma haaraa kaameraan ka'uu dandeenya. Ammumaan suuraa haaraa kaameraadhaan ta'e. Sana booda start to certificate kan jedhu kana tuqnee kun haala kanaan nu bana. Ashaanguliitiin ni dhufa. Ashaanguliiticha ilaala wanta inni. Open your mouth. Good. Nod your head. Kuno ani akkaawuntii kana dura wanta hin qabu fata akkaawuntii akkasii qabdan aan jedhee jira. Isin garuu haaraa waan taataniif bakka kanarratti raayitii isinii godha jechuudha. Kuno bakka kanaan diimaa naa ibse kanarratti isiniif mallattoo raayitii isinii godha. Sana booda maal taataniitu jechuudha. Pilaatfoormicha irratti galmooftaniitu jechuudha. Isteeppii sattaan argachuudhaaf immoo ammas immoo gara weebsaayitichaatti duubatti ni deebina yookaan immoo deemnee weebsaayiticha irra ni galla. Gara weebsaayitichaatti erga dhufneen booda xiqqoo ishee erga gadi deemne haala kanaan xiqqoo ishee erga gadi deemne amma isteeppiin itti aanu maalidha eejentii guuttachuudha waan ta'eef bakka kanarraa viidiyoo adeemsa galmee guutuu kan jedhu kana isa kana tuqnee ammas gara maalii deemna jechuudha gara viidiyoo ni deemna jechuudha.